Manni maree mirgoota namoomaa dhaabbata biyyoota gamtoomanii haala qabiinsa mirgoota namoomaa Itoophiyaa keessa jiru irratti addatti mari'achuuf beellama qabate walga'iin gaafa jimaataa taasifama kan jedhame yoo ta'u mariin akka taasifamu gamtaan Awurooppaa akkasumas biyyoonni kaan waamicha taasisuun isaanii dhaga'ameera. Itoophiyaan garuu marii taasifamuuf beellama qabameen gadduu ibsite. Walga'iin waamamee akeeka siyaasaa qaba kan jette Itoophiyaan miseensonni mana marichaas akka irraa hafaniif waamicha taasifte. Qorannoon waloo dhaabbata biyyoota gamtoomanii fi Komishinii Itoophiyaan taasifame qaamoleen hunduu badii raawwatu agarsiiseera. Hirphaa gammachuu dabalee nutti hima. Akka ibsa ministeera dhimma alaa Itoophiyaa baasetti gareen qorattoota waloo bu'aa hojii qorannoo cimaa ji'ootaaf gaggeessan ji'a darbe ifa taasisuu hordofee mootummaan yaada furmaataa dhiyaatan dhimmee hojiirra oolchuudhaaf fedhii qabaachuu hime. Haa ta'u malee mana maree mirga namoomaa dhaabbata biyyoota gamtoomanii keessaa warri carraaqqii mootummaan Itoophiyaa taasisaa jiru kanaaf bakka hin qabne kaayyoo fedhii siyaasaa duubaa qabu fakkaatu milkeessuudhaaf korri addaa akka taa'amu barbaadu jedhee ibse. Mootummaan Itoophiyaa jaarmiyaan namoomaa dhaabbata biyyoota gamtoomanii kun ammaan duras loogaa akka ture akeekuun ammas yakki humnoota TPLF naannolee to'atanii turan keessatti raawwatan saaxilamaa yeroo jirutti yaa'iin waamame sirrii akka hin taane ibse. Hooggantuun Komishinii mirga namoomaa dhaabbata biyyoota gamtoomanii Michel Bachelet gama isaaniitiin garuu qaamoleen waraana kaaba Itoophiyaatti gaggeeffamaa jiru keessatti qooda qabaniin ammas sarbaminsi mirga namoomaa hamaan raawwatamaa jira jedhan. Bachelet manni maree mirga namoomaa dhaabbata biyyoota gamtoomaniif haala kaaba Itoophiyaa ilaalchisee ibsa kennaniin waraanichi toon dhaabbatiin itti fufeera gara guutuu gaanfa Afrikaatti ce'u mala yaaddoo jedhu jiraachuu dubbatan. Bachelet humnoonni mootummaa fi michoota isaas sarbaminsa mirga namoomaa keessatti qooda qabaachaa jiraachuu isaaniif ragaan jiraachuu dubbataniin gabaasaaleen dhalattoonni Tigraay humnoota seera raawwachiisaniin sabummaa isaanii irratti xiyyeeffachuun Finfinnee keessatti qabamaa jiraachuu agarsiisu akka jirus himaniiru. Haasaan jibbinsaa fi adda fo'anii miidhuun dhalattoota Tigraay irrattis raawwatamuu fi dabalataanis aleellaan gaazexeessitootaa fi miidiyaalee uguruun mudachuus waajirichi ibsa wixata baaseen beekseera. Bachelet itti dabaluun humnoota TPLF'n naannolee Affaarii fi Amaaraa keessatti dhiyeenya kana namoota 200 ol ajjeefamuu fi daa'imman dabalatee namoonni 88 madaa'uu himaniin. Kana malees naannolee Amaaraa keessatti namoonni 200,000 Affaar keessatti ammoo namoonni 76,500 ol sababii weerara TPLF'n buqqa'uu himaniin. Manni maree dhimma alaa gamtaa Awurooppaa haalli Itoophiyaa keessaa dhimma waggaa tokko darbee keessa isa yaaddeessaa turus murteerra ga'uu dadhabuu hime. Manni maree dhimma alaa gamtaa Awurooppaa guyyaa kaleessaa marii isaa xumuraa bara faranjoota 2021 taasiseera. Gamtaa Awurooppaatti bakka bu'aa olaanaa dhimma alaa fi imaammata nageenyaa akkasumas pirezidaantii itti aanaa Komishinii gamtaa Awurooppaa kan ta'an Joosef Booreel maricha dura taa'uun gaggeessaa turani. Ibsa isaaniin sarbama mirga namoomaa miidhaa salqunnamtii ajjechaa akkasumas hidhaasa baratti hundaa'ee jedhan gamtichi dhaabsisuufis ta'e tarkaanfii jabaa fudhachuu dadhabuu himan. Kanaafis sababni mana maree alaa gamtaa Awurooppaa keessa waliigalteen hin turre jechuun dubbataniiru. We have to talk about Ethiopia because the conflict in the country has further worsened. Waraanni Itoophiyaa keessaa wanta cimeef babal'atee fi rakkoolee namoomaa waan hammeesseef dhimma Itoophiyaas mari'achuu qabna turre. Lolli Itoophiyaa keessaa nageenya biyyattii qofa osoo hin taane kan naannichaas balaarra buusa. Badii amma jiruuf falli furmaata siyaasaa qofaadha. Carraaqqiin gamtaa Awurooppaa qaamolee idil addunyaa kaan kanneen akka gamtaa Afrikaa, Keenyaa fi Yuunaayitid Isteet dhukaasni akka dhaabbatu taasisuu fi qaamoleen waraanarra jiran gara marii akka dhufan gochuu ta'uu qaba. Deeggarsa namoomaa jiraattota kaaba Itoophiyaaf barbaachisu keessaa kan uummata bira gahaa jiru dhibbeentaa 10 qofaadha. Dhibbeentaa 10 qofa. Yeroo ammaa uummanni miliyoona 9 caalu kaaba Itoophiyaatti beela'aa jira. Lolli hamaan ni jira. Lolicha caalaa garuu qaamolee lamaan lola keessa jiraniin sarbamni mirga namoomaa hamaa raawwateera. Ibsa xumura waggaa kanaa yeroo kennaa jirrutti dhimmi Itoophiyaa dhimmoota waggaa kana haalaan irratti wal falmine ta'uu ibsuun barbaada. Yaaddoo guddaa kan natti ta'an keessaa isa tokkodha. Sababni isaas sarbama mirga namoomaa bal'aa gudeeddii bal'inaan raawwate. Miidhaa salqunnamtii akka meeshaa waraanaatti fayyadamuu ajjechaa akkasumas hidhaa saba irratti hundaa'e irratti waan gochuu qabnu hin dalagne dhaabsisuu hin dandeenye akkasumas sababa mana maree keessa qaamoleen hundi waliigalteerra hin geenyeef tarkaanfii jabaa fudhachuu hin dandeenye. We haven't been able to stop it, and we haven't been able neither to take coercive measures due to the lack of unanimity in the Council.
Sagantaa BBC Afaan Oromoo caqasaa jirtu amma oduuwwan gaggabaaboon sinitti himaa Yuunaayitid Kingdom biyyoota Afrikaa 11 sababa weerara koronaa vaayirasii gosa Omikrooniin akka ittiin balaliine dhorkaa keessa turte kaafte. Murtiin kun tatamsa'ina vaayirasichaa to'achuuf biyyattiin fudhachuu ibsitedha. Ta'us muraasni murtee kana sanyummaan himataniiru. Kaaba Haayitiitti taankariin boba'aa dho'ee yoo xiqqaate lubbuu namoota 50 galaafachuu qondaaltonni biyyattii himan namoonni balaa sanaan miidhaman kanneen boba'aa gad dhamme waraabbataa turanidha. Oduu biraattan ja'a guyyaa kaleessaa barattoonni duraanii barsiisaa herreegaa barsiisuu konkolaataa birrii 700 fi 40 baastuu bitanii kennuu fi isinitti himnee turre. Barsiisaan kun Abeel Bulchaa jedhamu akka kaleessa nutti himanitti waggoota 38f barsiisummaarra turaniiru. Dhaluun isaanii magaalaa Naqamtee yoo ta'u bara 1990 keessa manneen barnootaa sadarkaa lammataa Naqamtee keessa barnoota herreegaa barsiisaniiru. Barattoonni isaanii mana barumsaa fi mana isaanitti dhaqanii baratan kunneenis oolmaanuuf oolee jedhaniin osoo isaan hin eegin konkolaataa bitanii kennaniiruu fi barattoota kanneen kan qindeessee fi yeroo ammaa ogummaa injiinaringiitiin daandii qilleensa Itoophiyaa keessa kan hojjetu Bizuwaan Tashomaatiin Biraanuu Gammachuun dubbiseera. Telegram irratti namoota beekanii achirratti affeerree karaa adda addaa daayirekshinii adda addaa ijoollee bakkee jiranis ijoollee biyya keessa jiranis giruuppii Telegrama sanarratti affeerreeti fandii reezii goonee jechuudha. Nama naannoo 110 ta'utu wanna kanarratti hirmaatee jechuudha. Waan adda godhugaa waa'een barsiisaa kana namni baay'ee beeka. Kan isa barsiisee kontribuutii godheerrayyuu kan etoonni hin barsiisini gumaachinni dhalootaaf godhe jecha impressii godheeni. Kan gumaachetiyyuu irra baay'ata. Waa'ee barsiisaa kanaa maal isaa jaallatan isaan yookaan maal isaa jaallattan isin? Tokkoffaa namichi kun hiyyeessa sooressa hin jedhu nama akka walqixxee godheeti kan inni ilaalu. So mana isaatti gaafa barsiisu qarshii 10 haga 15tti kaffalchiisa ture. Barumsa inni barsiisu waliin iyyuu waliin gitu normaali. So yeroo sanatti ijoolleen hiyyeessaa ijoolleen baadiyyaadhaa dhufanii qarshii hin qabdanii deebi'aa jedhee namni isaan deebisu tokkoyyuu hin jiru ture. Galaniiti baratu turanii tolumaa jechuudha. Ijoolleen baadiyyaadhaa even waanuma qabanii waanuma akka baaduufaa kana fidanii shubbeedhaan fidanii fi dhufanii kanuma qabnedhanii innis toleema fudhata ture malee normaali baay'ee nama gaariidha nama tola oolaa ture. Isarra kan darbe garuu namicha kana baay'ee adda kan godhu baay'ee tooftaa ittiin maatimaatiksii soolvii gochuu dandeenyu adda kan ta'e even yuunivarsiitii illee kan baay'ee nu gargaare gaafa barsiisu karaa gabaabaa barsiisa. Applied maatimaatiksii jireenya wajjin si'eessee maatimaatiksii nuti lakkoofsuma duwwaa seenaa ture durii. Garuu reel jireenyuma nuti jiraannu wajjin wal fakkeessee akka nuti reyaalitii jireenyaa kana iyyuu hubannu godhee jira. Yeroo sanatti immoo barattoonni baay'ee successfulii ta'anii barattoonni barsiisee akkuma biyyaatti iyyuu magaalaan keenya Naqamteenii baay'ee successfulii turte sababa barsiisaa Abeelii fi of course barsiisonni gara biraas sabjektii gara biraarra simma jiru. Mana barumsaa kama barsiisu? Mana barumsaa kompireensivii Naqamtee barsiisanii jiru, Dargee barsiisaniiru, Fulbaana 2 barsiisaniiru, mana barumsaa 3 barsiisaniiru. Dhuunfaatiinis immoo manatti barsiisaa turaniiru bakka dheeraadhaaf tuutoriyaalii jechuudha. Haayiskuulii barsiisaa turaniiru. Torbanoota lamaan darban keessa yoo xiqqaate gaazexeessitoonnii fi barreessitoonni 4 Itoophiyaa keessa hidhamaniiru. Kanneen hidhaman keessaa tokko barreessaa fi gaazexeessaa Hinseenee Makuriyaadha. Maatiin isaa BBC'n dubbisee akka himanitti Hinseeneen torban Sanbata darbee hidhame. Eegasii mana murtii dhiyaachuun bilisa jedhamus ammallee hin hiikamne jedhu miseensi maatii dubbisne. Beetiin ni gadhiiseera. Hiikamu jedhee dabarseera. Inni garuu ni hiikamne waraqata fidda beetii isa kaffallan dhumaa kan waasii birrii 10,000 fuunee gaafa nu hidhannu hiikamuu hin danda'uun jedhaniiru. Yoomi gaa kun? Gaafa jimaataa. Poolisiin maaliin akka shakka hidhe waan dubbate qabaa? Poolisiin waan saagaa ifa nuun goone garuu ni hiikamtu jedhanii duuchaamatti hiikamuu hin dandeessu. Isinis ofuma Njoorinaayii ni hiikamuu jedha. Naannoo gaafa maqaa isaa arganii jalqabumayyuun qaanaftanii yeroo inni hiikamatanii yaaddanii jedha. Warra game gaa poolisii warra eessa jirudha warri kun?
naannaa markaatoo irra jiran. Yoom hidhaman isaan garuu yoom qabaman? Torban sanbata darbe. Mana murtiitti dhiyaatanii turan jechuudha. Mana murtiitti dhiyaatanii murtii mana sakatta'anii turanii wanti shakkamuu namni sakatta'amee fi wanta argame hin jiru. Mana murtii kamtu akkas murteessee ture? Naannaa Masaalamiyaa ture. Amma poolisiin waan itti sababan itti shakkee dheef hin dubbanne isin akka maatiitti maal shakkitu? Maal shakkee waan shakkinu waan gara biraan qabnu maal shakkidanii ni kamuu jedhanii bakka hiikameera nuun jedhanii naannoo dhuguma seenee fuuchuu ni gaafadhannu ammaa jalqabdee immoo hidhamteettaa jedhanii gaafachuu hin dandeenyu har'a immoo baay'ee dhukkubeeyyuu qoricha geessinaaniif qoricha akkasii jedhamu. Saayinsii qabaa dhiibbaa dhiigaa qabaa haala baay'ee dhukkubee jira galgala kana immoo danda'ee gadi ba'ee nyaata fudhata. Inseenin alatti torban darbee keessa immoo Yaaspeer Tasfaayee Taamiraat Nagaraa akkasumas Ma'aazaa Shinnaa fi kanneen jedhamanii fi miidiyaa yuutuubii gubbaa sagantaa dabarsuuf dalagan poolisiin to'atamuu maatiin BBC'tti himaniiru. Maatiin Yaaspeerii fi Ma'aazaa buufata poolisii dhaqanii isaan dubbisu BBC'tti himaniiru. Haa ta'u malee baatii lama dura kan to'atame gaazexeessaan raadiyoo Ahaduu jedhamuuf hojjetu Kibroom Warquu fi Taamiraat Nagaraa garuu achii buutee isaanii dhabuu himu. Hirphaa Gammachuu nutti hima. Ji'a tokko dura hidhamee kan ture gulaalaa fi qopheessaan kutaa oduu Ahaduu Kibroom Warquu sadaasa 9 bara 2014 wabiin mana hidhaatee akka hiikamu murtaa'ullee amma yoonaatti eessa akka jiru akka hin beekamne abbaan isaa obbo Warquu Abrahaa ibsaniiru. ምንም ነገር ሳታቀርቡ እሷ ስለማናቀርብን በዋስ ይውጣ 15,000 ተከፍሎት ተብሎ አዘዘ። ሀለትን ወይጋ ጀደኒ ኦቦሌቲ ፊ አቮካዶሳ ወሊን ኒባሃ ጀኔ ኤጋ ቱሬ ኢሳን ሚኒባሲ ሂዳማ ቶኮ ወሊን ፉዳኒ ዶክሰን አባ ሳሙኤል ኢዶ ጀደሙ ጌሰን አቺ ጅራ ነምኒ ቀሙ ኢዶ ሰነ ኢንሴኑ ኡፈተ ሂንቀቡ ኦኔን ኢሳ በቀቅፈሜ ያለሜ ቱሬ qaamni haqaa hojii wanbadii akkasii yeroo hojjetu nama gaddisiisa. Kaleessa immoo nuti gadhiifni irra jedhanii gabaasan. YouTube irratti Roha Miidiyaa jedhamu dhiyootti kan eegalte gaazexeessituu Ma'aazaa Muhammad sanbata darbee hidhamuu ishee obboleettiin ishee Aganye Warq BBC'tti himteetti. Obboleessi Ma'aazaa Yoosef Muhammad dilbata ganama maatiin ishee buufata poolisii sadaffaa deemanii gaafachuu dubbate. Ma'aazaan amma yoonaatti mana murtiitti akka hin dhiyaannee fi abukaattoo akka hin qabne Yusuf himeera. Tararaa Neetwoork Miidiyaa jedhamu kan hundeessee fi gulaalaa kan ta'e Taamiraat Nagaraa amma eessa akka jiru akka hin beekamne haati warraan isaa Salaam Balaa himteetti. Torban darbe kan hidhame hundeessaan miidiyaa Ubuntu Yaaspeer Tasfaayee buufata poolisii sadaffaa akka jiruu fi sanbataa fi kibxata maatiin isaa ilaaluu danda'aniiru. Amma yoonaatti mana murtiitti akka hin dhiyaannee fi dhimma labsii yeroo muddamaatiin wal qabatuun waan hidhameef abukaattoon dhaabbachuu fi akka hin dandeenye itti himamuu haati isaa addee Tashaalechi himaniiru. Jaarmiyaan mirga gaazexeessitootaaf falmu CPJ'n bara 2021tti Itiyoophiyaan gaazexeessitoota sagaliidhuun biyyoota Afrikaa gammoojjii Saharaan gadii keessaa biyya gaazexeessitoota hidhuudhaan beekamtu sadarkaa lammaffaarra kaa'ee jira. Dhimma hidhaa gaazexeessota kanarratti poolisii magaalaa Finfinnee irraa deebii isaanii argachuuf irra deddeebii yaallus argachuu hin dandeenye. Dhaggeeffattoota keenya sagantaan BBC Afaan Oromoo kibxata galgalaa kanumaa odeeffannoo dabalataaf gara weebsaayitii keenya goruu dandeessu. Sagantaa irraa kan isiniif dhiyeesse ammayyuu taanaadha kan qopheesse Hirphaa Gammachuudha. Oskaar Boongaan gama teeknikaan nu gargaaree bor walitti deebinaa halkan gaarii.